Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Hin dogongoriina, hiriyyaan hamaan amala gaarii balleessaati. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 33 kan jirudha. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka dhiifama isaatti nu eegee hanga sa'aatii kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo mata duree kanaan yeroo darbe kutaa jalqabaa keessatti waa'ee hiriyyummaa hamaa kaasne hiriyyaan keenya eenyu ta'uu akka qabu eenyuun dhaggeeffachuu akka qabnu gara fuulduraattis immoo hiriyyaa osoo hin baafatiin tura maalummaa isaa amantaa keenya adda baasnee beekuun akka barbaachisu seenaa qulqulloota abbootii keenya akkasumas kitaaba qulqulluutti kanneen barreeffaman namoota tokko tokko kaasuudhaan amma ta'e ilaallee turre. Arrasika akka fedhaa Waaqayyootti isumatti fuudhaan kutaa lammaffaa barreeffama kanaa dhaggeeffanna. Keessumattuu namoonni baay'een maal jedhu ani nan beekaa, ani hin dogongoru, ani baradheeraa, abaluutiin nan beekaa jedhaniitu beekumsa isaanii abdii taasifachuudhaan gara hiriyyummaa hin barbaachisneetti, hiriyyummaa amantaadhaan tokko hin taaneetti, ilaalchaan tokko kan hin taanetti kanneen galan erga sanaas immoo deemanii beekumsa isaanii kan isaan abdii taasifataniif ogummaan isaaniillee osoo isaan hin fayyadiin dhaqanii kan mana kiristaanaa irraatii adda ba'an baay'oolii isaanii ni jirunna. Nutis immoo kanuma ilaalchisuudhaan kitaaba qulqulluu keessaa yeroo har'aa qulqulloota abboota keenyaa kan ta'an yeroo sana garuu akka namummaa isaaniitti immoo kufaatii xiqqoo kanneen kufan keessaa kan ilaallu ta'a. Kallattiimaan gara barreeffamaatti dabarra. Kana fureeffaan hiriyyummaa mooticha Salomoonii fi intala Fari'oon. Tokkoffaa moototaa boqonnaa 11 lakkoofsa 1. Mootichi Solomoon Waaqayyo kalaphee kun argadhe jedhee kan dhugaasaaf ba'e kennaawwan 7 kan qabu ilma mooticha Daawitidha. Abbaan isaa mootichi Daawit akkuma dulloomeen isa taanee saboota isaa geggeessuudhaaf teessoo abbaa isaa qabate. Kana booda Solomoon saboota kana dandeettii gosa kamiin hin geggeessa jechuudhaan Waaqayyoon ogummaa kadhate. Waaqayyoos kadhannaa isaatti gammadee ogeessa isa taasise. Tokkoffaa mootota boqonnaa 3 lakkoofsa 7 hanga 13. Solomoonis haala kanaan ogeessa jedhamee yeroo jalqabaadhaaf Waaqayyoof mana qulqullummaa kan ijaare akkasumas Waaqayyo waliin si'a 2 kan dudubbatedha. Haa ta'u garuu yeroowwan darbanii yeroowwaniin bakka bu'anii hiriyyaa filannaa irratti dogongora guddaa raawwate. Warreen dhalagootaa keessaa intala Fara'oon waliin hiriyyummaa hundeesse. Isheenis maatiin ishees Waaqayyoon kan hin beekne xaawotii kan waaqessan xaawotiif kan jilbeeffatanii fi xaawotiif aarsaa kan dhiyeessan turan. Dubartiin kunis suuta suutaan laphee isaa jaalalaan maraachite qajeelaa fi abboonni isaa qulqulloonni kan ittiin jiraachaa turan seera Waaqayyoo akka inni irraanfatu xaawotii isheef akka inni jilbeenfatu aarsaa xaawotiif dhiyaatus akka inni nyaatu darbees immoo xaawotii isheef manaa fi bakka aarsaa akka inni hojjetu isa taasiste. Innis harkaaf ogummaa Waaqayyo isaaf kenneetti mana Waaqayyoo ijaareen mana xaawotii fi bakka aarsaa xaawotii ijaare. Kana booda jaalala Waaqayyoo laphee isaa keessa jiru kan xaawotiitiin bakka buuse. Foonsaa, lubbuusaa fi yaada isaa waaqeffannaa xaawotiif bichisiisuun ogeessa kan isa taasise uumaa isaa gaddisiise. Waaqayyoos mootummaa keessee harkaa baaseen harka garbicha keetti galcha jechuudhaan dubbate. Har'as wanti wal fakkaatu raawwatamaa jira. Jaalala fokkeessuun shamarran baay'een gara waldaa keenyaa kottu ana waliin isa kana yoo amante malee sitti heerumu jechuun dargaggoota baay'ee mana kiristaanaa keessaa baasaa jiru. Isa kana namoonni baay'een beekaniima dargaggoota kiristaanaatti shamarran isaanii erguun guyyoota muraasaaf hiriyyummaa erga uumanii booda gara fedha foonummaatti wal deebisuun fedha kanammoo kan isaaf raawwattu yoon amantaa isaa dhiisee ba'e qofa akka ta'etti himuudhaan amantaa isaa keessaa isa baasti. Kun sirriimatti kan bira ga'amee fi hojjetamaa kan jirudha. Akkuma kanaan ni dhiiraa immoo shamarran kiristaanaan sin jaalladha. Dhibeen qabu asis achis kan jiru Waaqayyoodha. Jaalalli jiraannaan kan amantaa dhibeen qabu inni guddaan jaalala qabaachuudha jechuun jechoota ishee boojjuu danda'an itti baasee hiriyyummaa fi gaa'ela uumaan ishee hin beeknetti ishee galchuun mana kiristaanaa keessaa ishee baasee abdii kutachiisuun karaatti ishee hambisa. Kun karaa lamaaniinuu mala diiyaabiloos bara kana keessatti kiristaanota baay'ee amantii isaanii keessaa ittiin baasaa jiru ta'uu isaa beekne yeroo kamiyyuu eenyu waliin hiriyyummaa uumuu akka qabnu haa barru. Uumaa isaa ganee jiraachaa kan jiru uumaa isaaf kan hin taane siif nan ta'a yeroo siin jedhu akkamitti amanta?
nama amantaa keenyaan ala jiru waliin hiriyyummaa akkasii uumanii qulqulleettii mana kiristaanaarraa adda ba'urra hiriyyaa malee mana kiristaanaa keessa turuun kennaa bara baraa kan ta'e mootummaa waaqayyoof qophaa'uun harka baay'ee caala. Kan shanaffaa immoo hiriyyummaa Roobiyaamii fi dargaggoota isa waliin guddataniiti. Roobiyaam ilma ogeessicha Salomoon yommuu ta'u abbaa isaatti aanee saboota Israa'el akka geggeessuuf bakka abbaa isaa kan bu'edha. Yeroo kamiyyuu haa ta'u namni sadarkaa guddaadha jedhamee yaadamurra yeroo ga'u kan kana isaaf taasise waaqayyoon galateeffate bakka sanarrattis immoo kan ittiin hojjetu beekumsaa fi ogummaa osoo kadhate ogeessa dhugaa kan ta'e waaqayyo kan isa barbaachisaaf kenne. Isa kanaaf fakkeenyi guddaan abbaa keenya Solomoonidha. Tokkoffaa Moototaa boqonnaa 3:6-9. Roobi'aam teessoo abbaa isaa irratti akkuma mo'een Israa'eloonni baay'een walitti qabamanii gara isaatti dhufuun bara abbaa kee keessa waanjoon nutti cimeera. Rakkinnis nutti ulfaatee ture. Amma immoo yaa mootii bara mootummaa kee waanjoo kana akka nurraa salphistuu fi rakkina kana akka nurraa kaasus kadhanna jechuudhaan iyyata isaanii dhiyaafatan. Roobi'aamis yaada isaanii dhaggeeffate guyyaa 3 booda deebi'aatu deebbii isaa dhaggeeffadhaa jechuudhaan isaan geggeesse. Kana booda Roobi'aam maanguddoota warreen abbaa isaa gorsaa turan walitti qabee yaadicha isaaniif kaasuun maal na gorsituu jechuun isaan gaafate. Isaanis tole jettee kan isaan si gaafatan yoo sirreessiteef isaanis tole jedhanii bara mootummaa kee keessa garboota keessiif ta'u jedhanii deebisaniif. Roobi'aam ammas itti fufee isaan bira darbuun dargaggoota warreen isa waliin guddatan walitti qabee yaada namoota sanaa isaaniif kaasuun maal na gorsitu jechuun isaan gaafate. Isaanis gorsa nama gaddisiisu gorsan. Saboota kanaaf fuula kee hin kennin. Qubni koo isheen xiqqoon mudhii abbaa koo caalaa furdatti isaaniin jedhi. Abbaan koo waanjoo ulfaataa isin irra kaa'ee ture. Ani immoo kan isarra caalu ulfaatuun isin irra kaa'a. Abbaan koo qacceen isin reebaa ture. Ani immoo qaccee sana waraanuun isin reeba jedhi jechuudhaan isa gorsan. Guyyaan beellama isaanii ga'ee namoonnis deebisaa dhaga'uudhaaf yeroo dhufan Roobi'aam kan maanguddoon isa gorsan dhiisee gorsa jallaa kan dargaggoonni kun isa gorsan isaaniif deebise. Kana booda saboonni kun iyyanii isarratti ka'uun aangoo mootummaa Israa'el irraa isa buqqisan. Fedha isaatiin gorsa jallaa fudhatee salphina ofitti fide. Akkuma kana yeroo har'aas dargaggoonni baay'een hiriyyaa isaanii jallina kan gorsan namoota daandii jiran itti fokkeessuun karaa isaanii isaan gadhiisisuun boolla keessaa ba'uun rakkisaa ta'e keessatti isaan kuffisuun achitti kanneen hambisan baay'eedha. Kanaafuu arraba namaa qofa laaluun gahaa waan hin taaneef eenyuun dhaga'uu akka qabnu addaa baafannu. Kan jahaffaan hiriyyummaa Israa'elootaa fi ijoollee Mo'aabidha. Seera lakkoofsaa boqonnaa 25:1. Saboonni Israa'el garbummaa Gibxii keessaa ba'anii gara biyya abdii isaaniitti yeroo deeman yeroo tokko bakka Mo'aab jedhamtu ga'an. Yeroo kana mootiin Mo'aab Bala'aaq kan jedhamu Israa'eloonni biyya koo qabatu jedhee waan sodaateef abaaree balleessuu kan danda'u Bala'aamin waammate. Bala'aam Israa'elota abaaree balleessuuf yeroo deemu karaatti abaaruu akka hin qabne erga baree booda gorsa tokko Bala'aaqiif gorsee deebi'e. Bala'aaqis akkuma gorsa Bala'aamitti shamarran babbareedoo gara naannoo Israa'eloonni jiraatanitti erge. Dargaggoonni Israa'el shamarran kana arganitti gammadan. Xiqqoo turanis ejjaan isaan waliin kufan. Kana boodas xaa'otii isaanii sagaduun nyaata xaa'otiif aarsaa ta'ee dhiyaatu nyaachuu jalqaban. Sababa cubbuu kanaaf ijoollee waaqayyoo jedhamanii kanneen waamaman Israa'elota keessaa dha'icha waaqayyoon namoonni 25,000 dhuman. Jarreen kun osoo duruma yeroo shamarran alagoota kan waaqayyoon hin beeknee fi xaa'otiif kan sagadan gara isaaniitti yeroo dhufan osoo ofirraa deebisan ta'ee rakkoon kun hunduu isaan irra hin ga'u ture. Egaan barreeffamni guyyaa irraaf qopheeffannee hangammaatti kan dhaggeeffanne ture. Walumaa galatti ergaan qophii kanaa warreen hiriyyaa qabnu hiriyyaan keenya eenyu akka ta'e akka beeknu warreen gara fuulduraatti barbaannus immoo callisneetuma nama amantaan nuun fokkaanne waliin walitti dhufeenya hin barbaachisne akka nuumne waan hundumaaf dursa kennuu kan qabnu amantaa keenyaaf ta'uu akka qabu hubachiisuufidha. Kanaaf nutis immoo kan dhaggeeffanne hundumaatiin akka deddeebinuuf akka ittiin jiraannuuf namoota baay'ee amantiin dhibeen qabu amantaan dhibeen qabu inni guddaan jaalala inni guddaan afaan walii beekuudha aadaa walii beekuudha walitti dhiyaachuudha jechuudhaan gara daandiin taa'anitti nu fudhachuudhaan dudduubaan boolla soolti kanneen nu darbatan kana hundumaa irraatii of eegganne hiriyyaa sirrii kan ta'e qabannee akka jiraannuufidha kaayyoonsaa. Qulqullichi Phaawulos maal jedha caqasa tokkos itti daballee kanumaan xumurra
warreen hin amanne waliin haala mijanneen walitti hin hidhatinaa. Ifniif dukkanni tokkummaa maalii qabu? Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6 lakkoofsa 14 irratti akka jechuun dubbateera. Egaan hiriyyaa hammaa ilaaluudhaan amma kanaatti kan barannee beekumsa akkasumas wanta nu fayyadu wanta baay'ee irraa arganna jennee yaadna. Kutaa ittaanuun immoo hiriyyummaa gaarii kan jedhuun deebinee kan dhufu ta'a. Hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.